Ameerikaan damee aliisaa addunyaa dhuunfachuuf yaalaa jirti jechuudhaan Raashiyaan Ameerikaa fi Qajeelcha. Egaa wallabdeen Ameerikaa fi Iraanitti fufe hariiroo Raashiyaa fi Ameerikaa haala maatti deemaa jiraachuun mul'ate. Raashiyaan michuu cimtuu Iraan ta'uu akka feetu pirezidaantiin Raashiyaatis waan dubbate qaba. Ibsa ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Ameerikaa irratti kanneen bal'ina oduutiin dhiyeessina. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisa dhumaa sa'aatii 48 fi Iraaniif kanneen booda deebi'ee sa'aatii 24 keessatti ifumaaf harka kennachuun dhagaan bal'ina oduutiin dhiyeessina. Dhaabni wayyaanee TPLF walii galtee Piriitooriyaa hanga ifumaaf cabsuuf qophaa jiraachuu beeksisa. Kunis TPLF walii galtee Piriitooriyaa gaafachaa ture cabsuun walii galtee dhukkaasa dhaabuu diiguun waraanaaf qophii akka ta'utu akeekame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma isinitti himne hundinuu hangafa oduu Lammii Miidiyaati. Amma bal'ina oduu isinitti himu. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov televezyiinii mootummaa biyya isaatiin ibsa kanneen Ameerikaan Raashiyaa gabaan isaa addunyaa mara keessaa baasuuf tattaaffii guddaa godhaa jirti jechuudhaan Ameerikaa akeekkachiise. Akka ministeerri kun jedhutti Ameerikaan Raashiyaa gabaan isaa Awurooppaa keessaa baasuun damee kana ifatti to'achuuf yaalaa akka jirtu himuudhaan Ameerikaan gochaa fi qolummaa kana akka dhaabdu jechuudhaan miira aariitiin dubbate. Kunis yeroo hariiroo idil addunyaatiif bu'uurri hin jirretti Ameerikaan yaalii kana gootee jechuudhaan akeekkachiisa Ameerikaaf laate. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Lavrov itti dabaluudhaan Raashiyaan hanga ammaatti gama Ameerikaatiin dantaa Raashiyaa kabajuuf waadaa galte tokkollee hin argine jechuun ibse. Lammiileen Ameerikaa tumsaaf qophii ta'uu isaanii yoo dubbatanu qabatamaan piroojektota faayidaa waliin mirkaneessan hojiirra oolchuurraa dantaa ifiif qofa dursa kennuudhaan jechuudhaan Ameerikaan dantaa isiitiif qofa dursa akka kennitu ministeerri dhimma alaa Raashiyaa kun Ameerikaan dantaa biyya namaa tuqaa dantaa ifii eessifachuuf akka dhaabdu jechuudhaan akeekkachiise. Ameerikaanonni walii galtee idil addunyaa kamuu caalaa dantaa mataa isaaniitiif akka hojjetaniifatti kan mul'ate jechuudhaan kan dubbate Lavrov Ameerikaan gochatti jirtu tattamaan dhaabuu baannaan balaa isii eeggatu walumaan laallaa jechuudhaan Ameerikaa dorsee jiraachuun ibsame. Ameerikaa fi Raashiyaan duruu masaanuu walii kan ta'an hoggaa ta'u Ameerikaan Raashiyaa dadhabsiisuuf biyya yeroo hundaa Raashiyaa wajjin wal loltu Yuukireen deeggaraa turuunis ni yaadatama. Dhiyeenya kana immoo walitti bu'iinsa Ameerikaa fi Iraan jidduu jiru Raashiyaan akka carraatti fayyadamuudhaan qoqqobbii gaazaa Ameerikaan Raashiyaa irra keessa jalaa bahuudhaan gaazaa isii addunyaatti gurgurachaa jiraachuun himame. Raashiyaan Iraan deeggaruuf ejjennoo isii ifatti kan beeksifte hoggaa ta'u Iraan ammoo karra daldala bobaa addunyaa Istireet oof Hormuuzaa cufuun Ameerikaa fi biyyoota lixaa hedduu hafuura kutuun Ameerikaa dadhabsiisanii jiraachuun ibsan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu wajjin ta'uudhaan erga Iraan irratti lola labsee torban 3 kan lakkoofsise hoggaa ta'u Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el irratti raawwatan kafalachuudhaaf tarkaanfii garaagaraa fudhatteen buufata bofaa addunyaan keessa dabru Istireet oof Hormuuzaa cufuun Ameerikaa hokkee qabuun ni yaadatama. Kanumaanis pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eega akeekkachiisa garaagaraa Iraanitti kennaa tureen booda guyyaa kaleessa akeekkachiisa dhumaa Iraaniif kanneen Iraan daandii Istireet oof Hormuuz sa'aatii 48 keessa banuu baannaan haleellaa takka irratti hin raawwatamneetu isii eeggataa jechuudhaan Iraan doorsee jiraachuun ni yaadatama. Haa ta'uti malee Iraan illee doorsa Tiraamp kanaaf deebii kenniteen haleellaan Ameerikaan raawwattu caalaa haleellaa nuti haloo bahuuf raawwattu keessaa kamtu irra hamaa akka ta'e Ameerikaanaaf filattu jechuudhaan doorsa Tiraamp kana doorsaan deebisan. Yoo Doonaald Tiraamp iddoo kuufama anniisaa Iraan kara kutute haleellaan Iraan haloo bahuuf raawwattu hamaa ta'u eegatiin xaltoonni siyaasaa idil addunyaa yaaduu qaban ibsaniin booda pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp illee guyyaa irraa ani murteetii jijjiireetiin jira jechuudhaan guyyaa irraa haleellaa jee akka dhaabu beeksiseeti jira. Ameerikaan mohamee jechuu ifaan ifatti qaanfattu illee pirezidaantiin Ameerikaa guyyaa irraa ibsa deebisee kanneen kanaan Iraan waliin marii gaarii waan mari'anneef haleellaa Iraan irratti taasifnu qophaa'ee dhaabsifnee jirra jechuudhaan dubbate. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan waliin marii gaarii fi bu'aa qabeessa taasisuu ibsuudhaan haleellaa waraana Iraan irratti aggaamamee ture guyyoota 5 akka dheeratu ajaja dabarsuu isaa beeksiseeti jira. Pirezidaantiin Tiraamp marii Teheraan waliin sa'aatii 48 keessatti taasiseen bu'aa qabeessa ta'uu himuudhaan madda anniisaa bu'uuraalee misooma inerjii Iraan irratti haleellaa taasifamuuf karoorfame yeroof akka dhaabu ajaja ministeera waraanaatti dabarsuu isaallee beeksiseeti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eega Iraanis haleellaa haloo bahuutiif qophii ta'uu beeksifteen booda murtee kana kan dabarse hoggaa ta'u
guyyaarratti illee karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa tiras sooshaal irratti kaayyoo ijoo marichaa walitti bu'insa jiddu gala baatti mudatee ture guutumaan guutuutti hiikuuf Iraan wajjin marii bareedaa taasifne jechuudhaan ibsa. Marii taasifne tanaan guyyoota shaniif dhukkaasa dhaabnee akka walii gallu waliin dubbadheetiin jira jechuudhaan beeksise. Bu'uuraalee misoomaa Iraan irratti haleellaa fudhatama ja'amee dubbatame anis akkaan hin raawwanne ministeera waraanaa Ameerikaatiif himeetiin jira jechuudhaan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaarraa dubbachuu miidiyaan New York Times gabaasetti jira. Haa ta'uutii malee ammoo Tiraamp murtee tana jaalatee akka hin dabarsin xiinxaltoonni idil addunyaa ibsanitti jiru. Kunis dursa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan akeekkachiisa kanaan booda pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan deebii kanneen dursifni Tiraamp kun bu'aa akka illee akka hin finne ibsuudhaan yaalii Iraan dadhabsiisuu fi kaartaa addunyaarraa haxaa'uuf taasifamaa jiru ilmaan Iraan murteessuudhaan fashaalaa jechuudhaan deebii kennuun dhiyaatama. Dursifni pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp tokkummaa Iraan daran qaccibsu ta'uu kan hime pirezidaantiin Iraan dursa shororkeessummaa akkanaa dirree waraanatti murteessinaa jechuudhaan Tiraamp akeekkachiisuun dhiyaatama. Kana malees ammoo Iraan Ameerikaa fi Israa'el haleellaa raawwataniin kasaaraa lubbuu namaatii fi qabeenya Iraan irratti geessan yoo kafaluu danda'an qofa nagaa addunyaa akka argatan jechuudhaan ejjennoo qaban ibsuun dhiyaatama. Dhaabni wayyaanee TPLF waliigaltee Piriitooriyaa hangaaf ta'eef maafa cabsuu akka barbaadan guyyaarraa ifaan ifatti ibsuun mul'ate. Mootummaan federaalaa waliigaltee wallabdee mootummaa federaalaa wajjin wallabdee keessa kan jiru TPLF waliigaltee dhukkaasa dhaabuu Piriitooriyaa akka diigamu ifatti labsuun ibsame. Dubbii himaan dhaaba wayyaanee kan ta'e Obbo Mikaa'el Asaggadoom gaafii deebii guyyaarraa qaanaa liisan waayinii wajjin taasiseen waliigalteen Piriitooriyaa guutumatti cabee jira jechuudhaan dubbii himaan kun waliigaltee Piriitooriyaa dhibbaan dhibbatti akka cabeesse beeksise. Waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra akka ooluuf mootummaa federaalaatiif carraa bal'aa kan inni kajaa'u dubbii himaan wayyaanee kun TPLF ammaan booda waliigaltee dhukkaasa dhaabuu akka hin fudhanne ifatti beeksise. Dhaabni wayyaanee mootummaa federaalaa ammas duguggaa shajjii uummata Tigraay irratti labsaa jira jechuudhaan waraanaaf qophaa jiraachuu guyyaarraa beeksise. Waliigalteen Piriitooriyaa diigamuun ifatti kan labsite TPLF rakkoo kana garuu gara mootummaa federaalaatti qabuudhaan dubbii himaan isaanii kun guyyaarraa beeksise. Haa ta'uutii malee kanaan dura ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed walgahii mana marii bakka bu'oota uummataa duratti murni TPLF baajata mootummaan federaalaa misoomaaf ramadu waraanaaf fayyadamuun kaaba Itoophiyaatti waraanaaf qophaa'uudhaan waliigaltee Piriitooriyaa ifumaaf dursanii akka cabsan ibsee turuun yaadatama. Hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa sababa godhachuudhaan hariiroo alaa Eertiraa fi Masrii waliin tanuumte TPLF dhiyeenya kana irra deddeebiidhaan daangaa naannoo Affarii fi Amaaraatti dhukkaasa banuun yaadannoo yeroo dhiyoote. Gochi TPLF kun gocha waliigaltee Piriitooriyaa cabsuu akka ta'es mootummaa federaalaa ibsuudhaan hariiroo Shaabiyaa waliin uumuudhaan humnoota faannoo wajjin kaaba Itoophiyaatti jeequmsa kaasaa akka jiranis ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kanaan dura barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees hubachiisetti jira. Yeroo wal dhabdeen mootummaa federaalaa wajjin haala hamaa keessa jiru kanatti wayyaaneen waliigaltee dhukkaasa dhaabuu cabsuu ifaan ifatti labsuun TPLF ammas lola kaabaa deebistee akka jalqabdu kan agarsiisu hoggaa ta'u yeroo ammaan tana mootummaan federaalaas qophii waraana wayyaanee ifatti beeksisee tana hordofuudhaan naannolee naannoo Tigraay daangessan keessatti loltoota bobbaasaa jiraachuun himame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed wayyaaneen lola haaromsuuf qophii ta'uu mirkaneessuudhaan haleellaa mudachuu malu kamuu ittisuuf qophii gaana akka taasifamu ammaan dura akeekuun ni yaadatama. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kanan gammachiisan biraan gahaa turre turtii gaarii.